waaqatu. Waldaa keessatti dubbii waaqatiin kana kanatu ta'e dogoggorra jirtu deebi'aa gaafa jedhan namoonni hin gammadu. Waaqayyo nutti dubbate jedhu. Namni hin dubbataa kana mataan isaa namni dubbatu hin jiru namni dhaga'utu badaan jiru. Kanaaf har'a dubbii waaqaa kan nutti dubbataa jiru maali? Dubbii dhugaa waaqayyoon jireenya keenya keessatti akka margu barbaadu kana akka dhageenyu mammaaksa namoonni karaa adda addaatiin faarfannaadha fakkaatee dhufuu danda'a. Abjuu haasa'a namni fakkeenya haasa'a namni karaa adda addaatiin afaan barbaadeen iyyuu haa ta'u. Afaan barbaadeen iyyuu haa ta'u. Waa'ee afaanii miti dubbiin. Qabiyyeen dubbii nutti haasa'amu kuni dubbii wangeelati. Wangeela keenya isa dhugaa ta'edha. Wangeelli dhugaan maal? Kiristoos giddu galeessa kan godhatudha. Fayyinni keenya eessaa dhufe? Kiristoos irraa dhufe. Duuni Addaamin nutti dhufe Kiristoosin fayyina arganne. Fayyinni kuni Kiristoos fannoo irratti ol bahee fannifamee cubbuu keenya dhiifama nuu godhee cubbuun Kiristoos dhiifama nuu godhe kun immoo jireenya bara baraa nuu kenne. Wangeelli keenya giddu galeessa isa kana. Kanaaf yeroo dubbannu kaa mammaaksa namoonni dubbatanirraa of eeggachuu nurra jiraata. Amma yeroo baay'ee namoonni maal akka raawwatan seenaa isaanii nutti himu. Seenaa namaa dhaga'uun gaariidha. Fakkeenya gaarii ta'a. Garuu dubbii waaqaa dhaga'uudhaan sirrii kan ta'u saba waaqayyo. Kanarraa deebi'eeti namni yeroo baay'ee kan jiru. Kanaaf mammaaksa dubbii addunyaa kanarratti gaggeeffamurraa of deebisuu nurra jiraata jechuudha. Wangeelatti makamuu danda'a wanni kun dhaggeeffattanoo ta'e. Yeroo baay'ee wangeela fakkaata. Kanaaf Phexros yeroo dubbatu wangeela fi soba wangeela fakkaatu walitti makanii isin mooksuu danda'u kanarraa of eegaa. Bara kana argitan dubbiin dogoggoraa, dubbiin sobaa, barumsi sobaa, lallabni sobaa dhugaadha walitti makamee waan jiruuf addaan baasuu rakkana. Kanaaf irraa fagaanneerra amma lallaba dubbii waaqayyoorraa. Waaqayyoon immoo nu gargaara saba waaqayyoo kanatti akka deebinu. Inkareeshin gochuun barbaada. Karaa dubbii waaqaa, barumsa dubbii waaqaa, lallaba dubbii waaqaa kan akka dhaggeeffatan, karaatti akka deebitan wangeela isa harka keenyarra jiru. Seencharii meeqarraa jalqabee haga seencharii 16 irratti argitanii wangeeli karaarra bahee ture. Jalqabarraa isa wangeeli Phaawulos fa'aa, Phexros fa'aa, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mataan isaa tajaajila isaatiin namatti dabarse haga jaarraa yookaan immoo seencharii 16 karaarraa bahaa dhufee seencharii 16 irratti immoo riformeeshin dhufee wangeelli keenya karaarratti deebi'e. Bara Luutarni fa'aa jechuu kooti. Bara riformeeshiniiti as wangeelli keenya haga tokko karaatti deebi'eera. Protestaantiin erga muuvimentiin kuni ka'ee booda dubbii wangeelaa karaa baay'eedhaan ija godhatee dubbii dhugaa ta'e karaatti deebisanii al mammaaksa ta'ee ture. Akkuma dubbii waaqaa dubbatu. Mammaaksa yookaan immoo afaan Amaariffaatiin tarat kan jedhamu kanatti karaa sanitti deemee ture. Kanaaf karaa kanatti deebi'ee jira jennee yaaduu dandeenya. Amma immoo bara kana keessattuu deebi'ee karaa kanarra ba'aa jira. Wangeelli maaliif nama giddu galeessa godhataa, qarshii giddu galeessa godhataa, piraayidii namaa giddu galeessa godhataa, seenaa namaa giddu galeessa godhataa, haala namni jiraatu keessa giddu galeessa godhataa, baay'ina waldaa giddu galeessa godhataa, fuula namaa laalee dubbataa, fuula namaa laalee tajaajila namoonni. Kanaaf karaarra fakkaachaa jira ammas. Kanaaf dubbii waaqaa kan dubbatu maali? Har'allee otoo kana hin ilaalin dubbii waaqaa dubbadha warri barsiiftan. Karaatti nama deebisuudhaaf lallabaa, barsiisaa, gorsaa, namoota ifadhaa dogoggora isaan keessa jiran itti mul'isaa, cubbuu isaan keessa jiran itti mul'isaa, karaatti akka deebi'an godha. Kiristoosiif paashineetilii akka isaan tajaajilan godha. Karaatti as deebisa. Kana achi hojii waaqaa hojjenne hin jedhina warri lallabdan. Warri dhageeffattanis immoo dubbii waaqaa dhageeffadha. Mammaaksa irraa fagaadha. Isa cubbuu ta'e, isa dogoggora ta'e, isa foon hin deemu, isa seexanni ittiin sammuu keessan hatu irraa fagaadha jechuu isaati. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf qophaa'ii jedhaan Phaawulos nama kanaan yookaan dubbii waaqaa nama kanaan qophaa'ii. Ximooxiyoos kun umuriidhaanis dargaggeessa ture. Dubbii hafuuraa kanaanis aga Phaawulos fa'aa jabaachuu isaa shakkiin akka jiru dubbii kanarraa argitu. Garuu stiil waaqayyoon nama kana encourage akka godhaa jiru. Ergaa guddaa akka itti kennaa jiru. Barumsa guddaa waldaa itti akka kennaa jiru argitu. Dargaggeessa ta'uusaa hafuuranis ganaa jabaachaa jiraachuusaa argitu. Kanaaf qophaa'ii yeroodhaas hin jedhini, yeroo malees hin jedhini, qophaa'ii yeroo hunda qophaa'ii argame. Qophoomni argamna irra dubbii waaqaa barsiisuudhaaf, dubbii waaqaa barachuudhaaf, jireenya keenya irratti balaa wangeelatii waan fudhachuudhaaf qophiinaan warra. Yeroo tokko karaarraa fiigna, karaarraa deemna, dubbii waaqatiin sababaan waan nutti dhufuu danda'u hundumayyuu guutullee yoo ta'uu baate yeroo tokko
kompromaayizii goona. Dhugaa dubbachuurraa of qusanna. Nama fuulduratti maalluun jedha namni jenna. Barsiisuurraa of qusanna. Dubbii waaqaa akkas jedhanii dubbachuurraa. Dubbii waaqaa dubbachuun yeroo baay'ee nama biratti fudhataman argatu dhugaa dubbachuudhaaf. Kiristoos fudhataman arganne mataan isaa argatan yoo ta'e tajaajilli isaa jalqabarraa namoonni maatii isaarraa jalqabee tajaajila isaa kana fuuldura dhaabachuutti ka'an. Yeroo barsiisu tajaajilli isaa kun waraanni isarratti ka'e. Wangeela yeroo barsiifnu yeroo hundayyuu namoonni gammachuudhaan ililtaa guddaadhaan nu simatu jechuu miti. Maaliif wanni dubbannu isa nama keessa jiru jallina ta'e isa cubbuu addaamiin dhufe isa faallaa ta'e kana namootatti dubbanna waan ta'eef namoonni maaf akka kana dubbatamu waan hin barbaanneef seexanii onnee namaa kanarraa jallisee waan ta'eef lolaan ka'uu danda'u, arrabaan ka'uu danda'u, namoota karaa adda addaatiin nurratti kakaasuudhaan ka'uu danda'u, rakkina adda addaa uumuudhaan ka'uu danda'u, warra waldaa gaggeessan ta'uu danda'u, warra waldaa keessa ala jiran ta'uu danda'u. Dubbii waaqayyoo maal dubbata jennee akka dubbii waaqatti dubbachuudha. Karaa eeggachuun gaarii, haala eeggachuun gaarii, haalatti dubbannu eeggachuun gaarii. Waraanuma keessa seenuu qabna jechuu koo miti. Yeroo tokko akkaataatti dubbannu, bakkatti dubbannu, yerootti dubbannu, haalatti dubbannu filachuun gaarii. Yaadattu Abrahaamii fi Looxii obboleeyyan ta'anii yeroo rakkoon isaan gidduutti dhalatu akka hiikan. Abrahaam maal jedhe Looxiin? Obboleessa koo maa wallolle kan barbaadda? Isa bitaa moo isa mirgaa barbaadda? Yeroo tokko akkaataatti dubbannu, yerootti dubbannu, haalatti dubbannu filachuun gaarii ta'a. Waluma kaanee waraana keessa seenuunis gaarii miti. Garuu wanni dubbannu yeroo hundayyuu dhugaa ta'utu irra jiraata. Wangeela keenya yeroo dubbannu dhugaa ta'utu irra jiraata. Phexros maal jedhe ergaasaa isa jalqabaa boqonnaa 3:15 irratti Kiristoos onnee keessan keessatti qulqulleessaa baay'ee qulqullaataa. Yeroo hundayyuu waa'ee wangeelaa namoonni yeroo isin gaafatan deebii namoonni isin gaafatan gaafii namoonni isin gaafatan deebisuudhaaf nama qophooftan ta'a argaman. Maaliif kana jedha dubbii waaqa? Kana kan gootan immoo jedhattaansee sodaa fi garraamummaan godha. Maaliif namoonni waan nu gaafataniif qophaa'uu qabna saba waaqayyo. Warra wangeela keenya beennaan. Wangeeluma amannu kana, wangeela harka keenya irra jiru kana beennaan. Kiristaanonni wangeela keenya beennaa yeroo baay'ee gaafiin jiru tokko kana. Namoonni yeroo baay'ee wangeeluma mataa isaan beekan. Wangeelli kun beekuu jechuun akka akkaadaamii barachuu, akkuma akkaadaamii maal akka ta'e beekuu jechuu miti. Hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti waan nu barsiise maali jechuudha. Hafuurri qulqulluu waa wangeela kanarraa nu barsiise maali saba waaqayyo? Macaafni keenya akkaataa kamiin barraa'e, seenaa maalii qaba, maaliif anaa barraa'e, waaqayyoon anaa maal jedhe, as keessa maaltu jira, akkamitti deema. Kana waan wallaallee fi har'a kan rakkachaa jiru. Kana waan namoonni isin gaafatan deebisuuf kan qophooftan ta'aa jedha. Namoonni waa'ee kiristiinaa keenyaa utuu nu gaafatan har'a waan deebinu qabna saba waaqayyo. Namoonni waaqan beeku. Riisarchii godhame tokkotu akkas jedha. Macaafa qulqulluu kana giddugaleessa godhatanii warri yeroo baay'ee qorannaa adda addaa gaggeessan jiru. Namoonni Joobaa Witness yookaan immoo warra dogoggora hojii seexanaa hojii jallinaa warri barsiisan jiru. Joobaa Witness warri jedhaman kun. Warroonni kana barsiisan kuni waan amanan kana sirriitti qabatu. Dogoggora kana jechuu kooti. Dogoggora isaanii kana hojii seexanaa isaanii kana sirriitti qabatu. Wangeela fakkeessanii qabatu. Kiristoos gooftaadha hoo jettaniin gooftotaatis hin jiru. Garuu dogoggora baay'een achi keessa jira. Jallina baay'een, sobni baay'een, cubbuu baay'een, seexanni baay'een achi keessa jira. Yaada kana keessa. Yaada isaan dubbatan kana keessa. Kanaaf riisarchiin asirratti godhame maal jedhaa? Kiristaana nama 10 ta'an yookaan immoo Kiristoos nama hin beekne jedhanii waldaa kiristaanaa keessa jiran nama 10 waggaa 10 ol waldaa kiristaanaa keessa jiraatan. Namni Joobaa Witness keessa waggaa 2 waggaa 5 jiraatee leenjii isaanii leenjii isa dabaa isa dogoggoraa isa seexanaa kana fudhate gaafa walitti dhufan namni kurnan kiristaana ta'anii fi namni Joobaa Witness namni tokkoo kun gaafa walitti dhufan namni tokkoo kun amantaa isaanii kana baay'ee jeeqaa sheekii godha. Gaafii inni isaan gaafatu deebisuu hin danda'anii jedha. Maaliif kiristaanonni waan amanan kana akka hin beekne asirraa arguu dandeenya? Kanaaf waan hin amanne tokko waan amannu tokko hin beeknu taanaan saba waaqayyo waan amannu dogoggoraa jechuudha. Waan amannu tokko seeraan hin beeknu taanaan amantaan keenya sirrii miti jechuudha. Hookanutu amantaa keenya tokko sirrii miti hookanutu amantaa keenya hin beekne jechuudha. Kanaaf wanni nu beeknu kun wanni nu nama fuulduratti dubbannu kun beekutu nurra jiraata. Of course namoonni hundumtuu barsiisaa ta'u jechuu miti. Namoonni hundumtuu waa wal fakkaataa beeku jechuu miti. Garuu wanna barsiifnu, wanna dubbannu namoota even
wantu waan namootatti yeroo dhuga bahiisa wangeelaa baanu waan dubbanu beekuun nurra jiraata. Otherwise waan namoonni nu gaafatan deebiin qabnu taanan waan namoonni nu gaafatan itti deebiidhaaf hin qophoofne taanan of course nama amansiifna miti. Namatti himnaa kan amansiisu hafuura qulqulluudha. Waaqayyotu isaan amansiisa. Waaqayyo kan fayyisu. Garuu waan dubbannu mataan isaa namoota biratti fudhatama akka argatu dubbii dhugaa dubbachuutu nurra jiraata jechuudha. Gaafii nu gaafatu namoonni itti dubbannu. Gaafii nu gaafachuu yoo baatanii waan gaafii namatti uumu dubbanne taanan namoonni yaada wangeelaa kan akkaataatti hubatan irraa kaachaa deemu jechuudha saba Waaqayyo. Kanaaf kana hubachiisuudhaaf dubbannaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundayyuu amantaa keenya nama biratti gaafa dubbannu amantaan keenya kun nama influence gochuu kan danda'u karaa tokkoon yaadan dhugaadhaan dubbannaadha. Gara biraa jireenyan. Kanaaf wangeelli keenya wangeela dubbiidhaan dubbannu wangeela immoo jireenya namaa sirreessudha. Jireenya namaa sheeppi godhudha. Jireenya namaa karaatti deebisudha. Kanaaf gooneedha jireenyi keenya namoota influence gochuu kan danda'u. Kanaaf waa hundaaf qophaa'ii dubbii waaqaa kana isa sirrii ta'e kana barsiisi dubbadhu jedhaan. Tiitoo boqonnaa 2:1 gaafa argitanii isa dubbii dhugaa jireenyi keessa jiru kana dubbadhu jedhaan Tiitoodha. Isa kana dubbadhu, isa kana barsiisi, isarraan dabinii jedhaan yeroo nama kanatti dubbatu. Waldaa keessaa namoonni baay'een amantaa kiristinnaa qabu garuu amantaan kiristinnaa isaanii kun baay'ee shaaloo waan ta'eef cimaa waan hin taaneef fedha foonii isaanii hordofu yeroo baay'ee. Fedha isaanii foonii kanaaf waan hordofaniif yaa gaafa barumsi dhufu, gaafa barumsi sirriin gadi ba'u, gaafa dubbii waaqaa dubbatamu, gaafa dubbii waaqaa isaan bira ga'u maal gochuu jalqabu? Ofirraa deebisuu jalqabu. Isarraa kaachuu barbaadu. Isarraa goruu barbaadu. Kanaaf cubbuu isaanii dhiifama gaafatanii Waaqayyo fuulduratti deebuu miti kan barbaadan. Even warra ala jinatti dubbachuun barbaachisaa kan ta'u. Har'a saba Waaqayyo namootatti yeroo dubbannu akkaataa kanaan dubbachuun nurra jiraata. Namoonni Kiristoos illee hin beekne waamicha isin gochuu barbaadu koottaa gara wangeelaa cubbuu keessan dhiifama gaafadhaa. Gorsa waaqaa fudhadhaa. Gorsa Kiristoos gorsa wangeelaa fudhadhaa. Wangeela duwwaarraa gorsi kan dhufu, karaa sirrii kan dhufu, boqonnaan sirriin kan dhufu, jireenyi kan dhufu. Jireenya bara baraan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin kennamu jireenya bara baraa kan galuun dhufu karaa kanaa waan ta'eef karaa kanatti akka dhuftan encourage gochuun barbaada. Waamicha isin gochuun barbaada. Jaalala Waaqayyoo isin waamuun barbaada. Kanaaf fayyinni karaa kanaan malee karaa biraatiin hin jiru. Fayyinni dubbii Waaqaa keessa jira. Fayyinni isa wangeelli dubbatu, isa wangeelli itti nutti lallabame, isa wangeelli itti nu barsiifame keessa jira saba Waaqayyoo. Wangeelli kun immoo amala namaa jijjiira. Amali namaa akshinii namaa jijjiira. Kun immoo dubbii waaqarraa dhufa. Isa foundationiin jireenya kiristaanaa kan dhufu dubbii waaqarraa. Inni immoo jireenya namaa influence godhee jijjiiraa deemaa jechuudha. Kanaaf barumsi sirrii maal godha? Sammuu namaa jijjiira, onnee namaa jijjiira, jireenya namaa jijjiira, jireenya bara baraa fida. Barumsi sirriin barumsi inni dhugaa ta'e, inni barumsa saawundi ta'e. Saawundi yeroo jedhu barumsa isa fayyaa ta'e, fayyina ta'e, barumsa isa heelzii ta'e, barumsa isa qulqulluu ta'e, barumsa isa makaa hin qabne, barumsa isa foon namaati irraa hin taane jechuu isaati. Akkaataa kanaan yeroo barsiiftan duwwaadha namoonni karaatti kan deebi'an jechuudha. Yeroo baay'ee karaa kanarraa kaatameera, kanarraa waldaan kaatteerti jechuu isaati. Maaliif akkaataa kanaan yeroo baay'ee dogoggorri waldaa keessatti jireenya kiristaanaa, feelooshipii kiristaanaa keessatti karaa adda addaatiin kan dhufee jiru. Maaliif har'aa namni kiristaana ta'e haa ta'u, feelooshippiin kiristaanaa, any kiristaanaa feelooshippiin maaliif karaa wangeela isa dhugaa kana isa saawundi barumsa ta'e kanarraa fiige gaafa jettani sababni isaa waa lama argitu. Tokko seexanni karaa adda addaatiin jireenya waldaa jireenya addunyaa kana attaa godhaa akka jiru argina. Otoo walirraa hin citin barumsa sobaa, barumsa dogoggoraa baatee kaan joobaa witness jedha, kaan oolii jiisas jedha, kana maal jedha. Karaa adda addaatiin amantaa adda addaa baatee, mammaaksa adda addaa baatee addunyaa kana influence gochaa akka jiru argitu. Kanaaf dogoggorri waldaa keessatti baay'atee kan jiru. Kanaaf namoota akkasiiti gara waldaatti kan dhufan. Inni lammataa waldaan kiristaanaa mataashii barumsa sobaa kanaan miidhama guddaa keessa akka jirtu argitu. Barumsi dogoggoraa waldaa keessa karaa adda addaatiin seeneera. Yeroo baay'ee waldaa keessatti wanna godhamu gaafa gatteessanii ilaaltan hundallee yoo ta'u baate dhuguma akka barreeffama yookaan akka dubbii waaqatti waan godhamedha. Akka wangeelli dubbatitti waan godhamaa jirudha. Yeroo baay'ee waanuma kanaan dura barameef godhama malee
akka dubbii waaqatti sirriidha moo sirrii mitiidhaan godhama miti. Egaa bara kiristaana taanerraa jalqabnee wanti tokko qabanne yoo ta'e isumatu sirriidha nufi. Isa barreeffame isa dubbii waaqayyoon dubbate miti. Kanaaf dubbii waaqaa wanni dubbate inni barumsi barsiifamaa jiru kun tajaajilli adda addaa waldaa keessatti fellowship kiristaanaa keessatti gaggeeffamu kun akka dubbii waaqatti akka hin taane sobni adda addaa dogoggorra adda addaa sammuu namaa keessa fellowship kiristaanaa keessa seeneera jechuudha. Kanaaf namni kanarraa kaatee kan jiru. Yeroo baay'ee amma wanni goonu yeroo tokko gaafa ilaaltan wanni warri olii jiisas godhan kana garaagarummaa qabu. Fakkeenya waa'ee hafuura qulqulluu maal dubbatu? Hafuurri qulqulluu waaqa isa waa hunda uume isa jireenya namaa jijjiiru isa waaqa guutuu ta'e isa abbaa isa ilmaa wajjin qixxee ta'e waaqa guutuudha. Kennaa kenna. Yeroo baay'ee sababa kennaa hafuura qulqulluu kana waa'ee kennaa haasofneeti waa'ee hafuura qulqulluu immoo xiqqeessinee ilaalla. Kun akka dubbii waaqatti mataan isaa dogoggora. Kennaa hafuurri qulqulluun kenne hubachuun gaarii. Kennaa hafuurri qulqulluun kenne miti namoota kennaa hafuurri qulqulluun kenne kana isaan galateeffachuutti isaanii deebisuutti isaaniif akka waaqatti ilaalutti deemudha. Kanaaf dogoggorri baay'een sammuu kiristaanaa waldaa kiristaanaa keessa seene jennee kan dubbannu jechuudha saba waaqayyoo. Kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti kana karaarra buusuudhaaf waaqayyo waan dubbate kana hojiirra oolchuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Fakkeenya tokko isinii kaasuudhaaf waldaa guddaan tokko addunyaa kana keessatti waldaa kiristaanaa isa mainstream church warra jedhaman keessaa tokko waldaa Presbyterian church jira. Waldaan kun seenaa waldaa kiristaanaa keessatti hojii gurguddaa hojjeteera. Ammallee hojjechaa jira. Garuu waldaan kun seenaa adda addaa qaba. Seenaan isaa kun seenaa addaan divide ta'uu qoodamuuf keessaa qaba. Maaliif qoodamee gaafa jettanii ilaaltan waldaan kun bara baay'ee qoodamaa dhufe. Ammas qoodamaadha. Asis Presbyterian church jira maqaa biraa qaba. Presbyterianii maalii jedhama? Presbyterianii maalii jedhama? Maqaa adda addaa qaba. Maaliif qoodamaa dhufe gaafa jettanii ilaaltan dubbii waaqaa giddu galeessa godhatanii deemuun rakkoo ta'aa dhufe waldaa kana keessatti. Fakkeenyaaf utubaa wangeelaa keessaa inni tokko dubbii waaqaa hin jijjiiramudha. Hin jijjiiramu. Inherency of the scripture. Hin jijjiiramu. Dubbii waaqaa hin jijjiiramu kan jedhu. Waldaa kana keessa namoonni turan yaada kana jijjiiruu barbaadan. Fakkeenyaaf dhiirri wal fuudhuu danda'a. Dubartii wal fuudhuu danda'a. Kanaaf waaqayyoon yaadni isaa bara san akkas ture amma immoo akkaataa kanaan jijjiiramuu danda'a. Akkaataa kanaan rivaayidii ta'uutu irra jiraataa jedhanii yaadu. Kanaaf dubbii waaqaa kana maal gochuu barbaadu jechuudha jijjiiruu barbaadu. So waldaas jijjiiruu barbaadu tootaalii kaayyoon waldaan dhaabatteef kaayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'eef karaarraa akka makfamu barbaadaa jechuudha seexan. Waldaan kun karaa adda addaatiin jabaattee itti fufaa jirti ammas haga tokko xiqqaatuyyuu malee jabaattee itti fufaa jirti. Waldaan yeroo hundayyuu ciminni kan dhufu karaa wangeelaa qabattee yeroo deemuu jalqabdu namni xiqqaachuu danda'a jabinni guddaan garuu dhufaa deema saba waaqayyoo. Kanaaf akkaataa kanaan hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Jireenya kiristaanaa keessatti akkuma nama isiniin jedhe barumsa barachuutu jira jireenya jijjiiramuutu jira. Kanaaf namni waaqaa kun Ximooxiyoos kanatti yeroo dubbii waaqaa dubbatu barsiisi lallabi namoonni karaa wangeelarraa barri itti jallatan mammaaksa barri gaditti deebi'an dhufaa jira. Bara kana gaafa laaltan kanarraa akka deemine yeroo adda addaa barumsa adda addaa kennama waan ta'eef argaa jirtu. Kun immoo fakkeenya tokko isinii kaadudha ammas baalaansii hin qabu yeroo dubbannu waan akkasii. Hubannaanii fi hojiirra oolchuun baalaansii qabaachuutu jiraata. Barachuun barbaachisaadha. Wanna baranne immoo hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Barachuu duwwaan wangeela beekuu miti. Hojiirra oolchuunis otoo barumsa sirriin qabaatiin wangeela miti saba waaqayyo. Baalaansii gochuutu jiraata waa hundumtuu. Wangeelli keenya akkaataa kanaan kaameera. Namni fayyina keessattuu wanni barannu sirrii ta'uu qaba. Wanni hojiirra oolchuunis immoo sirrii ta'uutu jiraata saba waaqayyo yeroo akkasii yaadu. Kanaaf yeroo tokko namoonni maal jedhu fayyinee jirra waan ta'eef fayyinni keenya raawwatame waan ta'eef waan barbaannee ogoonni rakkina hin qabu jedhanii yaadu. Kunis sirrii miti. Barumsa dogoggoraa yaada dogoggoraati kun mataan isaa. Namoonni tokko immoo akka waan of qulqulleessinutti akka waan waa hunda hojjannee of fayyifnu fayyina keenya finnu salveeshinii keenya finnuutti yaadu. No way. Karaan kanaanis karaan hin jiru. Kanaaf fayyina waaqayyoon nuu kenne kana isuma humna waaqayyootiin akkamitti akka ittiin jiraan waaqayyo irraa barraa jechuudha. Baalaansii goonee hubanna.
Fakkeenyaaf macaafni Roomee boqonnaa 8 lakkoofsi 13 maal jedha? Isinii fedhii foonii hordoftanii hin duutu du'a bara baraa duutu. Fedhii foonii hafuura qulqulluun too ajjeeftanii garuu jireenya bara baraa argattu. Akkamitti fedhii foonii hafuura qulqulluun ajjeesaa jedha malee hafuurri qulqulluun isinii ajjeesaan jedha. Kanaaf kiristaana namni ta'e tokko hafuura qulqulluudhaan fedhii foonii ajjeesuudhaaf maandeetir ta'eeraa jechuudha. Waamameeraa jechuudha. Kana Waaqayyoon kan dubbatu akka gochuu dandeenyu waan beekuuf hafuurri qulqulluun nu gargaara. Hafuurri qulqulluun ayyaanni Waaqayyoo kana nu gosi jedhee waa yaadu waan beekuuf. Dubbii isaa kanarraa kana dubbata. Macaafa akkuma keenya waliigala gaafa laaltani barumsi wangeelaa keenya gara tokkoon eebba Waaqayyoon nu kenne barsiisa. Gara biraattiin immoo eebba Waaqayyoon nu kenne kana akkamitti akka hojiirra oolchuu nurra jiraatu immoo nutti hima. Macaafa Efesoonoo fudhatan fakkeenya boqonnaa tokko haga boqonnaa 3 Waaqayyoon akkamitti akka nu fayyise, Waaqayyoon jireenya inni nuu kenne, Waaqayyoon eebba guddaa akkamitti akka nuu kenne, ayyaanni Waaqayyo jireenya keenya irratti akkamitti akka hojjete erga himee booda boqonnaa 4 lakkoofsa 1 gaafa jalqabu erga Waaqayyoon kana isinii godhe isin immoo yaada Waaqayyootiin karoora Waaqayyootiin cubbuurraa, sagaagalarraa, hajjummaarraa, jallinarraa, farra Waaqaa ta'urraa akka addunyaa kanatti jiraachuurraa fagaattanii akkamitti akka jiraachuu qabdan hubadhaa jedha. Hoolwee haga boqonnaa ga'utti akkaataa kanaan barsiisa. Macaafa Roomee soo fudhattan kanu macaafonni keenya walumaa gala namoonni akkaataatti wangeela hubatanii fi akkaataa waan hubatan kana hojiirra oolchaniin kaamee jira yeroo kaamu. Kanaaf walloonni gurguddaan irraa baay'ina namaa giddugaleessa godhatu malee barumsa wangeelaa kana giddugaleessa hin godhatan bakka adda addaatti olaaltanii. Nuti mataan keenya yeroo yaannu Waaqayyoon nu baay'isa, Waaqayyoon baay'ee akkas nu godha jenna. Baay'achuun gaarii kwaalitii wajjinoo ta'e, hubannaa wajjinoo ta'e, raawwannaa hojii wangeelaa wajjinoo ta'e gaarii. Baay'annaan akkanumaan lakkoofsan baay'achuun garuu balaa baatee deema malee faayidaa tokko iyyuu hin qabu. Waldaa baay'een kanaaf har'a jijjiirama keessatti hin argine. Hin baay'atu, hin diigamu. Hin baay'atu, hin diigamu. Hin baay'atu, influensii baay'ee hin qabani. Wangeelli achi deemicha hin qabu. Maqaa kiristaanaatiin waldaa biyya keenyatti dhaabatan bara waggaa dhibbatti lakkaa'aman laaluu dandeessu. Filsifinnaa namaa baatanii deemu. Saayikoloojii namaa baatanii deemu malee barumsa wangeelaa isa sirrii ta'e isa saawundi ta'e kana baatanii miti kan deeman baay'inaan. Keessattuu jaarraa 16ffaa dura warroonni dhaabatan kana gaafa laaltan karaa adda addaatiin biyya keenya dhufan garuu hojii baay'ee keessatti akka hin bu'amne immoo irraa argitu jechuu gooti. Kanaaf namni Waaqayyoo kun ergaa kana hojiirra oolchi, barumsa kana barsiisi, atillee ittiin jiraadhu, namoonni illee akka ittiin jiraatan godhi. Ani immoo aarsaa ta'uuf qophaa'een jira. Ani immoo wangeela kanaaf aarsaadhaaf yeroon koo ga'e yeroon deemichaa ga'eera. Ani wangeela kanaaf aarsaa ta'uuf kunoo amma na fuuldura yeroon koo ga'e nan argaa jira. Boqonnaa 4 lakkoofsa 6 gaafa argitan. So amma gaafa argitan jireenya kiristaanaa keessatti barumsa sirrii barachuun very crucial. Barumsa sirriin baranne taanaan jireenyi keenya eessarraa dhufuu hin danda'u. Achirra marga jireenyi kiristaanaa. Barumsa sirrii ta'e kanarra marga. Haga du'aatti kiristaanaa dhabuuf kennuun mataa isaa kan dhufu asirraa. Har'a barumsa kiristaanaa keenya seera hin qabne kana qabannee otoo wanni wangeelaan dhiibamni tokko dhufe, otoo waa'ee wangeelatiif gatii baasuun tokko dhufe, hagam gatii wangeelatiif baasuudhaaf dhugaa wangeelaa kanaaf dhaabachuuf hagam onneen keenya mudhiin keenya cimaa akka takka ta'e of gaafachuun gaarii ta'e natti dhaga'ama. Akkaataa kanaan wangeelli keenya addunyaatti kan dhufe namoota bira kan ga'e ammallee kan ga'aa jiru. Kanaaf warri barsiifnus namootatti karaa kanaan lallabuu qabna, namoonni barannus akkaataa kanaan barachuu qabna jedhee yaada. Walumaa gala ergaa kana yaada kana xumuruudhaaf saba Waaqayyo. Barumsi wangeelaa kuni jireenya namaatiif hundee jireenyaati karaa. Hundee namoonni ittiin gad dhaabatanii jireenya lafa kanaatti illee seeran ittiin jiraatan. Barumsa akkamii? Barumsi isa sirrii ta'e. Barumsa akkamii? Barumsa isa dhugaa ta'e. Barumsa akkamii? Barumsa saawundi ta'e. Barumsa isa akkamii? Barumsa isa qajeelloo qabu. Lallaba ta'uu danda'a, barumsa ta'uu danda'a maqaan isaa. Namni lallabu kan barbaadinu ta'uu danda'a, afaan barbaadinu ta'uu danda'a. Garuu isa dhugaa ta'e, isa karaa ta'e, isa jireenya ta'e, Kiristoositti kan fidu barumsa akkasii akka ta'e hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanarraa fiigna taanaan saba Waaqayyoon karaatti isin haa deebisu, karaatti nu haa deebisu, karaatti jireenya keenya haa deebisu. Kana malee Kiristoos arguu hin dandeenyu. Rakkinni keenyaarra Kiristoos arguu barbaanna, yaada Kiristoos argachuu barbaanna, Kiristoos gammachiisuu barbaanna, qulqullaa'uu barbaanna,
akka Kiristoos ta'uu barbaanna. Fakkeenya namaaf ta'uu barbaanna. Garuu hin dadhabna. Because wanni nurra dhaabannee jiru, wanni nu barannee jiru dadhabaa waan ta'eef. Wangeela keenya sirrii ta'e gaafa baranne garuu jajjabaanna. Kanaaf sagantaan abdii dhugaa kun namoota haga dandeenye, haga Waaqayyoon nu gargaare kanuma gargaaru. Kiristinaan jireenyi lafa kanaa inni jalqabaaf isin dhumaa kanu. Waan baranneen, waan Waaqayyoon nu kenneen wal jabeessu, wal barsiisu. Kanaaf Kiristoos fakkaachuu namni nu barbaadan wangeela barachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Barumsi wangeelaa immoo isa dhugaa ta'e, isa sirrii ta'e, isa Kiristoos ta'e, isa Kiristoos giddu galeessa godhatu. Kiristoos giddu galeessa godhatu barumsi bara kana nama giddu galeessa godhata, foon giddu galeessa godhata, jireenya giddu galeessa godhata, qabeenya giddu galeessa godhata, seenaa namaa giddu galeessa godhata, pride giddu galeessa godhata, waan adda addaa giddu galeessa godhata. Kiristoos giddu galeessa godhatu barumsi tokko jireenya namaa jijjiiruu, jireenya namaa sheppi godhuu, cubbuun namatti himuu, karaatti nama deebisuu, encourage nama gochuu humna qaba wangeelli keenya akkaataa kana. Kanaaf lallaba duwwaa miti barumsi keenya, barumsa duwwaa miti. Lamaan isaa walitti qabamee jireenya namaa influence kan godhu, jireenya namaa kan jijjiiru saba Waaqayyo. Kanaaf jireenyi namaa akka influence ta'u, jireenyi namaa akka jabaatu barbaadan wangeela sirrii barsiisu, wangeela sirrii dhaga'u, wangeela kanaan immoo jireenya keenya Waaqa fuulduratti gad of deebisu, Waaqayyoon immoo ayyaana isaatiin ol deebisee jireenya keenya nama fuulduratti urgeessee wangeela isaatiif kabajaaf ulfina isaatiif akka nu jiraachisu kana immoo amanuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf gammachuu jireenya keenya irra jiru namatti dabarsuudhaaf barumsa sirrii, barumsa mammaaksa hin qabne, barumsa isa qajeelloo qabu namarraa wangeela keenya irraa barachuun barbaachisaadha. Kanaaf Ximooxiyoosiin ergaa Ximooxiyoos lammaffaa boqonnaa 1:13 irratti maal jedhe? Barumsa isa sirrii ta'e anarraa kan dhageesse kana jabeessii qabadhu. Barumsa isa sirrii ta'e kanarraa hin fagaatini. Inni immoo inni hafuurri qulqulluun jireenya kee keessa jiru dhugaa sii baa si jabeessa. Saba Waaqayyoo barumsa isa sirrii ta'e isa Ximooxiyoositti dubbatame kana, isa Waaqayyoon dubbate kana, isa barumsa sirrii ta'e kana, isa fakkeenya Phaawulos ta'e kana jabeessaa qabadhaa.